Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa haaraa aanaalee fi godinaalee naannoo Somaalee lafa naannoo Oromiyaa irratti diriirfatee dibbana labsee deeggaruun ibsa baase. Labsii imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru baase kana irratti hayyoonni Oromoo fi xiinxaltoonni siyaasaa yaada kennataa jiru. Yaada isaaniitii fi labsii imbaasichi baase qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kibba Tigraay aanaa raayyaa Asoo magaalaa Meenoon keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota gidduutti uumameen namoonni hedduun madaa'uun dhagahame. Maarshii baandiin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif ayyaana masraa Spice Sky Raashaa irratti hirmaachuuf imale. Waldaan Faannoo Diimaa Itoophiyaa ajjechaa hojjetaa isaa naannoo Amaaraatti raawwatame balaaleffate. Ministeerri mallaqaa waa'ee taaksii dabalataa irratti taaksiin dabalataa qabeenya vaatii parsantaa 15 ta'e akka itti fufu murtaa'u ministeerichi ibse. Gatiin boba'aa gabaa addunyaa walitti aansuun torbee lamaaf gadi bu'uun dhagahamee jira. Yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru. Miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Osoo gara bal'ina odeeffannoo keenyaa isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin. Subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa haaraa aanaalee fi godinaalee naannoon Somaalee lafa naannoo Oromiyaa irratti diriirfatee tibbana labsee deeggaruun ibsa baase. Imbaasichi fuula marsaa hawaasaa isaa irratti ibsa baaseen magaalaa Naayiroobiitti sirni deeggarsa kennu caasaa haaraa naannoo Somaalee adeemsifamuu ibse. Hundeeffama godina Gurraa Dhaamolee fi aanaa Hagar Moqor ittiin jedhan aanaa dhufu jedhe. Imbaasichi sirna aanaa dhufuu fi deeggarsa caasaa haaraa naannoon Somaalee lafa Oromiyaa irratti labsate. Kana irratti ambaasadar Dammaqaa Axnaafuu fi hojjetu imbaasichaa irratti argamu ibsi imbaasichaa eeree. Ambaasadarichi haasaa waltajjii irratti taasisan caasaan haaraa naannoo Somaalee seenaa qabeessa ta'uu dubbatan. Naannoon Somaalee magaalaa Mooyyalee dabalatee lafa Oromiyaa irratti caasaa mootummaa diriirfatee godinaa fi aanaalee haaraa tibbana mana mariitiin mirkaneeffate. Kana hordofee uummanni Oromoo mormii cimaa addabaabaayii irratti bahuun dhageessisaa jira. Manguddoonni Booranaa dhimma kana irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuu Finfinnee dhaqanii nama isaan dubbisuu dhabanii rakkoo hamaa keessa turan. Torban tokko oliif waajjira pirezidaantii Oromiyaa marmaranii obbo Shimallis Abdiisaa argachuu dhaban. Obbo Shimallis Abdiisaa karaa namaatiin ergaa manguddoota Booranaatti erge. Ergaan sun walgahii hatantamaa irra jira isaan dubbisuu hin danda'u dhimma keessan qaamolee mootummaa biraatti himadhaa kan jedhu ture. Obbo Shimallis Abdiisaa ergasii manguddoota kanneen waamanii dubbisan. Manguddoonni kanaan caasaan mootummaa naannoo Somaalee haaraa hojiirra hin oolu ittiin jedhan. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru immoo caasaa naannoo Somaalee haaraatiin aanaa dhufuuf jedhee ergasii ibsa fuula marsaa hawaasaa isaa irratti baase. Imbaasichi fuula hawaasaa isaa irratti ibsa kana baasee guyyaa lammaffaatti ibsa baasisan haqe. Erga ibsa san haqee booda Hamzaa Booranaa akkas jechuudhaan yaada isaa kenne. Dubbiin lafaa dubbii laaftuu miti wal dhiisuun inuma hin taane. Kaleessa imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru maxxansa gammachuu lafa Oromoo dabarsee naannoo Somaaleetti kennu maxxanse haqee jira. Lafti keenya lafee keenya yoomiyyuu dabarsinee hin kenninu irratti dhumna malee. Gurraa Dhaamolee lafa Oromoo Baaleeti malee lafa Somaaleetii miti. Oromoo shirri balbala duubaan sirratti deemaa jira dammaqi. Isaan maxxansa jira haqoos ragaan nu harka jira. Imbaasichi rifuu guddaa keessa seenuudhaan feesbuukii isaa di'aktiiv godheera fakkaata. Jarri kun feesbuuka baateerti. Dhimmuma kana irratti xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad akkas jechuudhaan dubbate. Yeroo dabree shira maqaa naannoo Somaalee haaraatti ceesisuu jedhame sana murtii hooggansa naannichaa osoo hin taane kallattii federaalaa irra Abiyyi kaa'ee ta'uu isiniif himeen ture. Akka ragaatti dhimmicha hunda caalaa kan hafarsaa ture miidiyaalee federaalaa ta'uun akeeka. Amma ammoo imbaasiin biyyattii Naayiroobii jiru diggisii guddaa qopheessuun ofummaaf gabaasee arge. Akeekni shira kanaa gosoota naannichaa gidduutti akkasumas saboota ollaa Oromoo fi Affaar waliin atakaroo uumuun xiyyeeffannaa uummata sirnichaa irra daangaa gara gosaa fi sabaa ollaa akka garagaluuf shira xixiqqaa biltsiginnaan abba guddaa ishee wayyaanee irraa dhaalaltee tana uummanni yoomiyyuu itti baree bira taree jira jechuudhaan yaada isaa goolaba. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad.
Kibba Tigraay aanaa raayyaa Azab magaalaa Meehoo keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota gidduutti uumameen namoonni hedduun madaa'an BBC'n jiraattota ijaan argan irraa akka dhagahetti walitti bu'iinsi kun hidhattoota Koora Huut jedhamanii fi waraana naannichaa Ermii 43 gidduutti gaggeeffame jedhe. Jiraattonni magaalattii akka jedhanitti miseensonni garee kanaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanaa raayyaa Azab Konoleel Miloof Meher to'annoo jala oolchuuf osoo yaalanii miseensota Jarmaniyaa deeggartoota Hamad Moohii jedhamuun magaalattii keessa jiran waliin walitti bu'aniiru jedhan. Jiraataan magaalattii maqaan isaa Habtaamuu jedhamuu fi bakka walitti bu'iinsi kun itti dhalatee jirutti walitti bu'iinsi kun wiixata hagayya 19 bara 2025 bakka sochiin jiraattota itti baay'anatti mudatee jedhee jira. Koloneel Halfan maahii to'achuuf miseensonni azichaa ganama sa'aatii 5 naannoo sana akka galan kan himu Habtaamuun seeraa yoo barbaachise sanada mana murtii fidaa yoo hidhamuuf ta'een ufumaa keenya ni to'anna jechuudhaan milishaa fi namoonni qawwee qaban gidduutti walitti bu'iinsi uumameera jedha. Haa ta'u malee Konoleelchi walitti dhukaasaa eegalame gidduutti miliqan. Dhukaasni kun gara sa'aatii tokko kan ture akka ta'e himama. Namoonni miidhaman jiraattota rifatanii waan ta'e ilaaluuf bahanidha jedhe. Dhukaasaa kanaan namoonni 5 madaa'anii gara hospitaalichaa kan geeffaman ta'uu isaan keessaa 2 miidhaan cimaa irra gahus dabalataan himameera. Miseensonni Maarshaal Baand raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa feestivaala ayyaana muuziqaa fi waraana masaraa Space Kai waggaa maskootii taasifamu irratti hirmaachuuf hixata hagayya 18 bara 2025 gara Raashiyaa imalan. Ayyaanni feestivaalaa magaalaa Maaskoo addabaabaayii Red Square jedhamu irratti kan gaggeeffamu yoo ta'u ayyaanota feestivaalaa fi agarsiisa waraana addunyaa 3 guguddoo keessaa tokko kan ta'e ilaalamu yoo ta'u Maarshaal Baandii waraanaa fi gareewwan muuziqaa Raashiyaa fi guutuu addunyaa irraa walitti dhufanii kan kabajamudha. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa hojjetaan isaa Honoleen Faantahuun naannoo Amaaraatti ajjeefamuu isaa mirkaneesse. Waldichi haleellaan hojjettoota gargaarsa namummaa fi qabeenya dhaabbatichaa irratti raawwatamee jiru kun isa haarawaa ta'us dabalee ibse. Ibsa wixata hagayya 18 bara 2025 baaseen waldaan Diimaan Itoophiyaa hojjetaan isaa Honoleen naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa bakka Cannaaqee jedhamu kan magaalaa Dabraaqee irraa kiiloomeetira 15 fagaatutti osoo hojii gargaarsa namummaa bobba'ee jiru gaafa guyyaa 14 butamee akka turee fi reebichi gara jabinaan irratti erga raawwatamee booda hagayya 15 bara 2025 haala suukkaneessaan ajjeefamuu ibsa. Ministeerri mallaqaa taaksiin dabalataa baatii biyyoota guddatanitti parsantaa 20 olii fi biyyoota Saharaa gadiitti ammoo giddugalaan parsantaa 17.5 yoo ta'u biyya keenyatti ammoo parsantaa 15dha jedheera. Labsii taaksii dabalataa qabeenya duraanii ture hamma taaksiin alatti fooyya'insa adda addaa hammachuun waggoota 30 booda fooyya'uun bara 2017 hojiirra ooluu isaa ministeerichi ibsee jira. Qondaalli galii taaksii duraanii oomisha waliigalaa biyya keessaa qooda parsantaa 12 ol ture waggaa waggaan hir'achaa gara parsantaa 7 gadiirra gahu ibsuun hir'ina waliigalaa kana keessa parsantaa 44 booda taaksii dabalataa qabeenya ta'us eerameera. Seerri taaksii dabalataa qabeenya haala diinagdee amma jiru jijjiirama waggoota itti aananii waliin wal simsiisuun ka'umsa tarsiimoo galii bara giddu galeessaa fooyya'e bara baajata bara 2017 hojiirra akka oolu ta'eeras jedhe. Akkaataa fooyya'insa kanaan hammi galii taaksii dabalataa qabeenya parsantaa 15 ta'e akka itti fufu murtaa'u ministeerri mallaqaa beeksisee jira. Biyyoonni boba'aa oomishan yookaan OPK fi michoonni isaa bara dhufu oomishni waan dabaluuf dhiyeessiin hamma fedhe guutuu danda'u ni jiraata sodaan jedhu daldaltoota biratti waan uumameef gatiin boba'aa addunyaa yeroo lammaffaaf gadi bu'eera. Gabaa Londanitti gatiin baarmiila tokko torbaan darbee dhibbantaa tokko tuqaa tokko gadi bu'uun doolaara 65.85 gadi bu'ee ture. Gabaa Ameerikaatti ammoo parsantaa tokko tuqaa torba gadi hir'achuun gara doolaara 62.8 duwwaa gadi bu'eera jedhan. Guddinni diinagdee addunyaa qabbanaa'uu fi dhaabbanni biyyoota oomisha boba'aa ergan OPK fi michoonni isaanii oomisha akka guddisan beeksisuun isaanii hordofuun ejensiin humna addunyaa IEA bara dhufutti gabaan addunyaa dhiyeessiin gara malee akka dabalu beeksisee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojjennu turtaniif galatoomaa ulfaadha.